Justice for Hachalu! 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 Abhi must go! 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 Oromo Tokonte! Oromo Tokonte! Abhi must go! Abhi must go! Oromo Tokonte! Oromo Tokonte! Abhi must go! Abhi must go! Abhi must go! Abhi must go! Oromo Tokonte! Oromo Tokonte! Oromo Tokonte! Oromo Tokonte! Oromo Sijipe! Oromo Sijipe! Natanya must go! Natanya must go! Bitsigina must go! Bitsigina must go! Abhi must go! Abhi must go! Oromo Sijipe! Oromo Sijipe! Oromo Tokonte! Oromo Tokonte! Free Jawar Mohammed! 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 Free Bakare Garba! 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 Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Amtira Gaza! Free Amtira Gaza! Anta keerota kabeeta qarree waa jedhaniif qarree caranaatu dheera waan ta'eef mee qarree kan misimedha. Sagalee guddaadhaan ol eeguu Abiy must go! Abiy must go! Abiy is the killer! Abiy is the killer! Abiy killer! Abiy killer! Abiy killer! Abiy must go! Abiy must go! Free Bakare Garba! Free Bakare Garba! Free Bakare Garba! Free Bakare Garba! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! We need justice! We need justice! We need justice! We need justice! We need freedom! We need freedom! We need freedom! We need freedom!
Justice for Hachalu. Down Abiy. Down Abiy. Down Abiy. Down Birzagana. Down Birzagana. Down Birzagana. Down Birzagana. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Ethiopian government. Ethiopian government. Stop. Stop. Killing. Killing. Oromo. Oromo. Ethiopian government. Ethiopian government. Stop. Stop. Killing. Oromo. Oromo. Down Abiy. Down Abiy. Down Abiy. Down Abiy. Down Netanyahu. Down Netanyahu. Down Netanyahu. Down Netanyahu. Down Birzagana. Down Birzagana. Down Birzagana. Down Birzagana. Oromo Sikate. Oromo Sikate. Oromo Dokonte. Oromo Dokonte. Oromo Dokonte. Oromo Dokonte. Oromo Sijibe. Oromo Sijibe. Nujufa Sijibe. Nujufa Sijibe. Nujufa Sijibe. Nujufa Sijibe. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Oromo Sikate. Oromo Sikate. Oromo Sikate. Oromo Sikate. Dua sanini damtani. Erro! Oh. Erro! Qeerroo teenya fayyaa qarree teenya fayyaa obboleessa keenya Nyaaroo hidhamtoota Oromoo hunda yaamee asirratti dhaadannoo gabaabaa nu godha kallattiidhaan sagantaa akka nuti dabarraa bakka madaraa kan nu gadhiisa namaan asirratti yaamee carraa kenneef qofaa osoo dhaabbatee gochuu danda'a sagantaa qabna kanaaf dadhabnee yeroo hedduu sagantaa bareedaa kana qopheessine bakka madaraa kana naa gadhiisa Nyaarootti dabarsaa jechuudha. Tamam galatoma, magarsa galatoma, qeerroo teenyutti galatoma. Down Abiy! Down Abiy. Down Birzagana! Down Birzagana. Down Abiy! Down Abiy. Abiy's a killer! Abiy's a killer. Abiy's a killer! Abiy's killer. Free Bakkala Garba! Free Bakkala Garba. Free John Mohammed! Free John Mohammed. Free Mikhail Borana! Free Mikhail Borana. Free Abdi Rakasa! Free Abdi Rakasa. Free Dr. Shukut Galata! Free Dr. Shukut Galata. Free Colonel Gammachu Ayana! Free Colonel Gammachu Ayana. Free Daraje Beki! Free Daraje Beki. Free Ayele Dagaga! Free Ayana Nagaga. Free Kuya Mario! Free Kuyo Mario. Free Dosa Kachala! Free Musa Gajara. Free Jaltu Tabo! Free Jaltu Tabo. Free Yun Ngida! Free Yunin Gida. Free Bashir Aman! Free Bashir Ahmad. Free Yusuf! Free Yusuf. Free Kanasa Ayana! Free Kanasa Ayana. Free Dajane Taba! Free Dajane Tafa. Free Yaso Kaba! Free Yaso Kaba. Free Hamza Borana! Free Hamza Barana. Free Dajane Gutama! Free Dajane Gutama. Free Girma Gutama! Free Gurma Gutama. Free all Roma prisoners! Free Justice for Oromo! Justice for Oromo. Justice for Oromo! Justice for Oromo. Oromia shall be free! Oromia shall be free. Oromia Nibrisanti! Oromia Nibrisanti. Oromia Nibrisanti! Oromia Nibrisanti. Nimona! Nimona. Nimona! Nimona. Oromo Nimo! Oromo Nimo. Oromo Nimota! Oromo Nimota. Oromo Nimota! Oromo Nimota. Duti Natanya! Duti Natanya. Duti Natanya! Duti Natanya. Oromo Nimo! Oromo Nimo. Duti Abibi! Duti Abiy. Duti Miliki! Duti Miliki. Duti Abibi! Duti Abiy. Oromo Nibriso Galatoma! Itti aansuudhaan durataan koominitii Oromoo obbo Mahammad Abbaa Naggaa asitti bahee dhaamsa gabaabaa isinii dabarsaa naadiyee ifadha obboleeyya kiyya Mahammad Abbaa Naggaa. Obbo Mahammad Abbaa Naggaa mataa Oromoo koominitii gaarii gaara nu dhiyaatu siin jenna. Naasimadha. Qeerroo harka dhannaaf. Nama halkanii guyyaa qophii kanarratti hojjetee torbaan guutuu rafin irraa tokko. Oromoo jirti.
jirtu jirra dhugaa qabna miti dhugaan ni mootti miti kijibduun eenyinni bilchiginna kijibduun eenyinni kijibduun eenyinni gaarii wanti isinii dhaamuu ba'e gabaabaadha. Our message is clear and loud. Haga bilchiginnaan nama nyaataan Abiy Ahmed mirga Oromoo kabachiisuuf manatti hin gallu waadaadha miti hojiidhaan agarsiifna miti tarsiimoon deemna miti sana barbaanne jechuudha. Koominitiin Oromoo magaalaa Kaalgaarii halkanii guyyaa magaalaa kana keessattis ta'e Global Alliance horachuudhaan sochii gurguddaa gochuutti jira. Sanammoo kan goonu eenyuudhaaf jenneet? Oromoodhaaf jenneet. Oromoo jennee Oromoodhaaf jenneeti miti? Yes. Wal qabna miti? So obsaan jechuudha. Gaafa obsinee tarsiimoo qabaannee agoobara tokko jala taane qofayyii mo'achuu dandeenya. Hoo addaan baanee wal qoodnee deddeemnu hoo ta'e diinaaf karaa saaxilla jechuudha. Kanaafuu wal dhaga'uu waan koominitiin keessan isiniin jettuun dhaga'uun hedduu barbaachisaadha. Nuti diinni keenya eenyu? Abiy. Diinni keenya eenyu? Abiy. Diinni keenya eenyu? Abiy. Kanaafuu nuti sabaaf sablammii tokko waliin rakkoo ni qabna. Hin qabnu. Rakkoo ni qabna. Hin qabnu. Kanaafuu maqaa sabaaf sablammii otuu itti hin bu'in otuu waa tokko hin godhin qabsoo keenya dhugaa qabannee falmachuu qabna miti. Dhaamsi koominitii Oromoo magaalaa Kaalgaarii akkasumas ka Oromoo hundaa haqa qabannee deemuu malee nuti kijiba hin qabnu akka saba Oromootti. Kanaafuu dhugaa qabannee sabaaf sablammii irra deebi'een isinii dubbisa. Sabaaf sablammii mirgi jaraa biyya sana keessatti falma mirgi jaraa cabee waliin tokkummaa uummannee qabsoon keenya hamma fiixaan bahee bilisummaa arginutti falmachuu qabna miti. Sanuma dhaamsi keenya. Ammas har'a gallee bor manatti deebi'uuf deemna. Hin deebinu. Hiriira tokkoon manatti galla. Hin gallu. Hiriira tokkoon manatti galla. Hin gallu. Ammallee koominitii Oromoo adda addaatii wajjin at least gaafa waamicha isinii goonu ammallee baanee jechuudha. Oromoon magaalaa Kaalgaarii jiru hamma kana qofa. Kumaatamatu jira miti. Wal dhageessifnee hiriira biraatillee qophaa'uu qabna. Kanaadaa guutuutti kan biraa isinii dhaamuu kan hin barbaadu Member of Parliament xalayaa barreessinee xalayaa maqaadhuma keessan itti guuttanii Member of Parliament hunda keessanutti Prime Minister Office'itti akka ergitanuu xalayaa isiniif raabsinaa sanaafillee qophaa'a. Kan biraa isinii kan dhaamu warri tiwutarii hin qabaanne Twitter account banadhaati wirgana protest Oromoo protest hashtagiidhaan qabsoo keenya haga miidiyaan addunyaa haga addunyaan nu hubattutti hin falmanna. Akkas miti. Down Wayyaane. Down Abiy. Down Abiy. Down Abiy. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Jawar Mohammed. Justice for Jawar Mohammed. Justice for Baqqala Garba. Justice for Baqqala Garba. Justice for Abdi Raggasa. Justice for Abdi Raggasa. Justice for all Oromo politicians. Justice for all Oromo political prisoners. For Oromo politicians. Justice for Oromo politicians. Justice for Oromo. Justice for Oromo. Oromo life matter. Oromo life is matter. Oromo life is matter. Oromo life is matter. We need justice. We need justice. Abiy must go. Abiy must go. Bareedaan itti haasuudhaan sagaleen dubartoota ulfaataadha. Miidhaa dachaatu dubartoota Oromoo irra jira. Kanaafuu obsee fi aadde Oromiyaan as baatanii daqiiqaa gabaabaa dhaamsa dabarsitu naa dhiyeessa.
Oromiyaa asbaa. Hamilee kanna please. Akkasumas hawaasa keenya tokkoon keessanii mufatinaa guyyaan keenya dheeraa qeenoon biyyaa lubbuu isaanii kennaa jiranii kanaafuu tokkoon illee yaada kennachuuf ni waliin jirra. Obsaan nu obsadhaa akka gaarii qoreenyaa deemee jirja. Jirtu Oromoo! Jirtu! Sagalee ol qabadhaa. Guyyaan kun guyyaa dukkanaawaa, guyyaa diinni hongarutti dabre, guyyaa firaanyaa dhabne, guyyaa agartuutti dhabne, guyyaa hayyoota keenya, beektoota keenya mana hidhatti guuranii dargaggeeyyii rasaasaan fixaa jiru waan ta'eef Oromootiyya mataa gad hin qabatinaa, mataa ol qabadhaa. Oromoon yoomiyyuu sodaatee hin beeku. Oromoon yoomiyyuu sodaatee hin beeku. Qabsoon itti fufaa. Qabsoon itti fufaa. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Ethiopian government. Ethiopian government. Skiller. Ethiopian government. It's murderer. It's murderer. Stop. Canada. Trudeau. Stop. Helping dictator. Stop helping dictator. We demand justice. Justice for Hajalu Hundessa. Justice for Hajalu Hundessa. Justice for Oromo people. Justice for Oromo youth. Justice for Oromo youth. Justice for Oromo women. Justice for Oromo women. Abiy Ahmed soldier raping children and women. Abiy Ahmed soldier raping women. We justice for women. We need justice for women. We need justice for women. Oromootiya guyyaan kun Oromoon tuni arraan tana miti handuu eegalte kalees du'aa turte arraas du'aa jirti. Kanaafuu duuti eega nurraan oollee murannee humna teenya walis sassaabannee humna gabroonfataa Itoophiyaadhaa kan bara dhufaa dabraa ilmaan keenya nyaatu hundeedhaan buqqisuu qabna. Kanaafuu bakka jirtan hundaa ilmaan Oromoodhaa dhiiga Haacaaluu Hundee isaatis ta'e dhiiga qeerroo Oromoodhaa firiitti godhuudhaaf if qopheessuu qabna. Haati Oromoo yeroo hunda bakka hundatti ollaa Adaamii ollaa qoreetii ni boochi jechuudha. Bobbaafattu reeffa manatti itti galchan. Kanaafuu boochiti haadha Oromootuun gahuu qabdi. Obboleeyyan keenya kadhiiraa waliin gattaa wal marihadhaa. Diinni isinii rafaan jiru kan har'a Itoophiyaa bulchuu Abiy Ahmed qofa osoo hin tahin Abiy Ahmed warreen fakkaatan warreen sirna durii ajaa'ibaa tortoraasan lalisan kan har'allee ilmaan Oromoodhaa gabroomsuu fedhan dhaabbadda obboleessa qajeelchan dhiirtii torbaan guutuu haasaa ooltanii dhaabbaddaa. Isin hannu biteen gabroomsaa jiru dhaabbannaa nurra. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan bakka jirtan hundaa obboleeyyan keessan kan bilisiginnaa wajjin biyya keessatti dalagaa jiru itti bilbila. Warra kaabinee warra immoo bakka hojii adda addaa keessa jiran itti bilbila. Abiy Ahmedii fi Zinaash wajjin Gondaritti hin galtanii jaani. Kanaafuu namni obboleeyyan keenyatti haadhamnu waan internet cufamee jiru jecha
arra dubartii malee nama tokko illee kennu hin deemu sodaatina khatti aanullee dubartiidha obseetti fufi jirtu Oromoo jirtu qeerroo jirtu qarree jirtu uummata Oromoo ajaa'ibuun jira eessa jira onnee uummata Oromoo guutuu keessa jira Oromoo hedduu raadannee hedduus jenne garuu waan tokko gochuu qabna har'a dhufnee hiriira baanee iyyinee lallabnee galuu hin qabnu hanga Oromoof Oromiyaan bilisoomtutti hanga Abiyyiin ilmi naftanyaa dhiiga qeerrootii fi qarreetiin dhiiga qeerroof qarreerraan tarkaanfatee 4 kiiloo seenee nu godhe har'allee dhiiga qeerrootiif qarreetiin 4 kiiloo hanga darbilee baasuutti manatti hin gallu Hingallu. Nuti ilmaan Oromoo bilisiginnaa jala hin deemnu. Nuti ilmaan Oromoo gantuu jala hin deemnu. Nuti ilmaan Oromoo gantuun hin masakamnu. Nuti gantuuf keessaa baasna. Nuti gantuuf keessaa biliseensina. Nuti ilmaan Oromoo kallattii afraniin dhufne Oromiyaa hundarraa dhufne. Gandaan, kutaan, amantaan waliin qoonnu. Dhiigaa caalutti waadaa walii haasaannu. Dhiigaa caalutti waadaa walii seennu. Waliin gannu. Diina jala hin deemnu. Tokkummaa keenya ni cimsina. Irree tokkummaa keenyaa ni jabeessina. Tokkummaa milisoomna. Tokkummaa bilisiginnaa furraa kaasna. Dhiiga ilmaan Oromootiin bilisiginnaa 4 kiiloo qottoksinee kaasna. Hanga bilisiginnaan 4 kiiloo baatutti ilmaan Oromoo nu manatti hin gallu. Ni galtanii? Nuti uummanni Oromoo biyya alaa jirru uummata biyyaatiif maal ta'uu qabna? Sagalee ta'uu qabna. Sagalee yoo kenninu ammoo tokkummaan kennuu qabna. Walqoodni osoo hin tahin gandaaf amantaan otoo addoon hin baasin uummata keenya kan biyya jiru akka baala mukaatti harcaa jiruufi sagalee ta'uun dirqama kenna. Kanaafi hanga dhiiga dhiifama naa godha hanga Jawaar Muhammad mana hidhaa bahutti hanga hayyoonni keenya hidhaa baatutti nuti manatti hin gallu hanga wallagam jira kanaafi jaallakiyya dhiifama naa godha tarii Jawaariin isini erga inni miidiyaatti as ba'e beekuu maltan ani ammoo uniforma uffadhee waliin iskuula baradhee guddadhe hiyyaa kiyya gaafa qarroo isin umrii ijoollummaati har'aa miti kan isa beeku miidiyaa miti ka Jawaariin ol na barsiise ijoollummaa qeettoliin guddadheeti na belbelcha na guba hedduun emooshinal ta'uu danda'a bakka isaa kanarratti yoon kaase kanaaf yaa qeerroo yaa qarree Jawaarii xixiqqaa hedduu isin keessaa baasuu barbaannes keessaa oomishni ol fiduu barbaanna qophiidha Jawaarii bakka buuf qophiidha hundi keessanuu qophiidha yaa dubartoota ta'en hayyuu akka Jawaarii jajjabaa akka Jawaarii kana dhaluuf qophiidha isa akka isaa jajjabuuf qophiidha hundi kennuu Jawaarii miliyeenaan horuu qabna Jawaar qofaa miti hayyoota Oromoo hundaayyuu bakka buufachuu qabna eessaa bakka buufanna qeerroo fi qarree teenna keessaahi fayyaadhaa ulfaadhaa sagantaa isaa qabnu naaga gabaabsaa isaa qabnu obse naaga gabaabsi itti aansuudhaan hawwii hamartii fi roobduun as dhaabaa guyyaa akka dubartootaati warri dhiiraan irra laalina Down bilisiginnaa hawwii Down bilisiginnaa down bilisiginnaa Abi down bilisiginnaa Down bilisiginnaa Anguma winna brageettuufi sagalee saammatu jira fayyaa gadi Down bilisiginnaa Down Abiy Ahmed marroo koppoleetti tiyyaatii dhiifamanaaf godhaanaaf kolchaa horii dhuftan iddoo galatoomaa isiniin jenna nagaan tura Oromoo jirtu baga jiraatan duuti Haacaaluu Hundeessaa waan tasa ta'e miti waan itti yaadamee irra dalagamee yeroo dheeraadhaaf waggaa takka dura Abiyyi ammayyaamee
wanna kanneefi jira ummata narratti kaasini yoo ummata narra kaasti obsa sakandii takkasin qabu itti himee jira waan amma tasalafaa kee ajjeesee miti namni Haacaaluu Hundeessaa ajjeese mootummaa Abiyyi Ahmad malee sabaa sablammiidhaa miti kana jala murtanii beekuu qabdan diina daranii mootummaan Abiyyi Ahmad diina afaan Oromoo osoo dubbatu Oromoo nyaatu nama nyaataadha Abiyyi tabeekuu qabdan tabiraa namichi Minilik jaan Oromoo duris ni beekti akka diina isaa ta'e arraas ni beeknaa jechuu ammaa miti namni Minilik lafee isaa qotee masaraa mootummaa keessa kaa'ee naftanyaa kufte Oromoo irra deebise eenyu Abiyyi Ahmad kana beekuu qabdan ummanni khaanumaan hungoone nuti sabaa sablammii ila arraa wajjin jiraan TPLF firraa kaasne Abiyyi Ahmad miti dhaamsi takka kanin isinii dhaabu Oromoo kutaa kudha takka taatanii wal jala yoo deemtan Abiyyi Ahmad naftanyaa nama nyaata ilma midigaanaa firraa kaasuudhaaf sakandii nutti hin fudhatu Oromoon biyya keessa Oromoon alaa ummataaf Oromoo biyyaatiif gurra ta'uu qofa dandeenya malee gallee uummata ka godhuuf hin dandeenye nuti yoo tokko taane isaaniif humna taane ummata kana firraa kaasuu dandeenya mootummaan Abiyyi Ahmad ammaa shororkaawaa jira intarneeta banuu didee taa'aa jira TPLF akka firraa buqqisnee hiddaan kaasnetti maqalee galchinetti Abiyyi Ahmadis firraa kaasuu teenya sirna naftanyaadha Haacaaluu Hundeessaa ni du'e ni jira Haacaaluun tokko du'e Haacaaluu kuma qabdi Oromoon Jawaar Mohammad tokko hidhamee kuma qabdi Oromoon kanaafuu Oromoon wanni ta'uu qabdu walii galuu tokkummaa keessan jabeessu karaan qabsoodhaan karaa tokko qofa daandii tokko qofa daandiin tokkichi kami karaa adda bilisummaa Oromoo qofa Oromoo qawwee malee hin jirtu bilisummaan jabaadhaa tokko tahaa wal jala deemaa wal dhagahaa humna walii tahaa gargaarsa keessaniin duubatti hin deebiinaa uummata Oromoo bira dhaabbadhaa Oromoo lammii koo galatooma jirtu hin dhaga'u sagalee keessan jirtu haasofni baay'ee naasamee jira asirraallee yeroo hin qabnu jedhu jiranii wanni an yeroo baay'ee an hawaasa Oromooti ummata Oromooti dhaamachuu barbaadu artistii Qulquljeesin Bowaan jeeta akka sobamuun akka lama sobamuun akka hin badee takka naddeebitee lama naddeebitee jedhee sirbu isinii galee Oromoon qabsoo isaa durirraa ka'ee takka diinatti hin laafu Oromoon yeroo hundaa qabsoo dhiigaa fi lafee isaatiin injifate diinni harkaa fudhataa jirti amma booda akka akkas hin taaneef ummanni Oromoodhaa tokkoomee daandii qaraa sanirra daandii duraa irra deemaa turan sana irraa goranii harka wal qabatanii qabsoon tun akka firii argattu gochuudha Abiyyi Ahmad naftanyaa duutee biyya garagalte lafaa kaasee nutti jiraachise kanaaf Abiyyi Ahmad nurraa ka'uu qaba haga Abiyyi Ahmad nurraa ka'utti mana galuu qabna hin gallu justice for Haacaaluu justice for Haacaaluu justice for Jawaar Mohammad justice for Jawaar Mohammad Jawaar Mohammad Firii Baqqalaa Garbaa Firii Baqqalaa Garbaa Oromooti galatoomaa ulfaadhaa keessattuu dubartoonni bo'aa jiranii ganamaa galgala bo'aa jiranii deettuu irra ajjeesanii jiranii dubartiin deesse dayitiin kabajaa qabdu dubartii yeroo deettu kabajaa dhabdee bo'aa jira gadaamessaaf imimmaan dubartii Oromoo bo'aa jira kanaafuu dubartoonni yeroo hunda sagalee haa taanuu duubatti hafuu hin qabnu ajaja horra koominiitiillee fudhannee keessattuu qabsoon dubartoonni keessan jirre bakka hin geettu kanaafuu dubartoonni jabaachuu qabna isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'a ulfaadhaa dubartoonni keenya itti aansuudhaan sagantaa har'aa hanga sa'a lamaatti qabannee poolisiin nu dhiibaa jira dhaamsa irraa maayyiidha
dargaggoonni keenyaas dhiifama naa godha manguddoonni illee dhiifama naa godha poolisiin akka dhaabnuuf nu dirqaa jira obboleessa keenya Nuuraddiinii fi Hacaaluun as ba'anii afaan biyya tanaatiif afaan Oromootiin Oromoon maal godhuu qaba kajuu firaa fi diinatti himanii achiin booda sagantaa keenya goolabna naasibadhaa hiriiritti fufa kuni carraan kennu farraa maayyittaa dhaadannoo gabaabaa goonee achiin goolabna Nuuraddiinii fi Jilchanas nafaa. Amile. Go ahead. Oromo, what the Kenya? Yeah. We have to take action. Akkanumatti as dhufnee hiriira baanee osoo waan tokko hojjetin galuu hin qabnu. So we have to write letters to our members of parliament. Our #1 goal is for our Prime Minister to condemn the killings going on in Ethiopia and Oromia. We need to communicate with our members of parliament. So if you live in the Northeast, you have to know your Northeast member of parliament. If you live downtown, you have to know your member of parliament. They're there to serve you. Isaan sagalee isiniif ta'uu fi bakka san taa'u jiran. Kanaafuu nuti yoo sagalee keenya isaan biraan hin keenye rakkoo keenya akkamitti beekanii nu furuu danda'an. So #1, we have to write letters to our members of parliament. We will be continuing our protests. We will go to every single member of parliament's office and talk to them personally and make sure they take our message to Ottawa. Is that clear? Is that what we're gonna do? Are we just gonna let our brothers be killed and imprisoned? No. Let's take action. Write down your emails for us. We're gonna collect your emails. We're gonna give you the letter. We already have the letter prepared for you. You just have to put your name on there, your address where you live, and send it to your member of parliament, and they will take our voices to Ottawa. So that's #1 on our list of item to get done. So we're gonna prepare right now somebody to collect emails, okay? You have paper or something like that? You have to collect emails. Okay. So we're gonna come single file. We're gonna take everybody's emails, and you're gonna write an email to your member of parliament. That's my message for today. The protests will continue. We're not going to stop until we get a clear condemnation of what's going on in Ethiopia. Jirra Oromo! Jirtu! Hacaaluun ni du'e! Eessa jira? Onnee keenya keessa jira. Thank you. And just wait for our community to call for the next protest, and we're going to count on all of you to be there. And make sure you bring a friend. Make sure you bring a non-Oromo friend for our next rally. We want our voice to spread. We want other Canadians to know about our issues. Is that clear? Can we do that? Can we bring one friend to the next rally? Okay. Thank you for listening to me. Have a splendid rest of your day. Oromo jirtu. Abiy maal jedhe? Yoo Oromo ajjeese torban tokkoon booddee iyyanii mana galu jedheemi. Mana gallaa. Waa'ee Oromoo protestii ilaalchisee namoonni tokko cadhisanii gadi baanii iyyaniituma galu nuun jedhu. Iyyaa hin jirru ummata keenyaaf sagalee ta'aa jirra. Maal ta'aa jirra? Ummata keenyaaf maal ta'aa jirra? Ummata keenyaaf sagalee ta'aa jirra. CNN irratti, CTV irratti, addunyaa guutuu keessatti mootummoonni biyya alaa akka dhagaaniif ummata keenyaaf sagalee ta'aa jirra. Kana immoo jijjiirama argaa jirra. Aljazeera irratti argitaniitu mi? CNN irratti argitaniitu. Global News irratti argitanii. CTV irratti argitanii. Abiy balbala cufee nu ajjeesa. Addunyaatti dhageessifna. Kanatti walii galtu.
managalla isa lamaffa saba kenna birmachu barbaanna inni lamaffa sabni kenna sagale kenna kadaga barbaanna isan du'a nu gammanne jiraannu isan ajefama nu kolfa jiraannu o enni tamman tara biyya live darbaa jira satellite irra targaa jiru isani family ta'u barbaanna ummata family ta'u barbaaddubi managalla Ufee jiraanna Oromiyaa gurguramti Oromiyaa isarbaamti sabni kenna ajjeefama sabaaf sablammii hedduu ajjeesaa jira sabaaf sablammii hedduu ajjeesaa jira Oromoo hedduu ajjeesaa jira hedduu waliin kaasaa jira inni biraa wanta mootummaan Abiy biyya keessatti biyya alaa keessatti waan godhu balaaleeffachuudhaaf dhaabbanne protesti jechuun balaaleeffachuudha siin waliin gallu jechuudha gargar deemnee jirra jechuudha kanaaf hiriira keenya itti fuufna dhageettaniitu wanti nama kolfisiisu Adaanach Abeebee jedhamti biyya alaa keessa teettanii ummata warri jeeqaa jirtan lola kana nurra baay'isaa jirtan seera ala hin jirtanii seera jala jirtan waan ta'eef isin qabnaan hujan mootummaa Ethiopia tani Canada tnu isisu jara salpha kama kana ummata geggeessaa jira wallala media irratti dhaabbatee warri biyya alaa keessa jirtan seera oli namni ta'e tokkollee hin jiru seera jala isin bulchina hojjetaa jirra eentu hojjeta salphattu akkasii kanniitu saba geggeessaa jira sabaaf saba ka wal nyaachisaa jiru eenyu government of Ethiopia Abiy's government kanaaf Jawar nama qawweetti namanu nagaan teenne waliin diskasii agoonu nama jedhu keessaa tokko amma qawwee fuudhee Hacaaluu kan ajjeese isa jedhu hintaafire eentu ajjeese Hacaaluu eentu ajjeese dhugaan Hacaaluu hin baa dhigaan Oromoo hin baa ulfaadha galatooma sagantaa warra poolisii gaafannee dhiibuu dandeenyee jirra sagantaa keenya itti fuufnaan isin dadhabdanitti keessummaa qaamna British Columbia nama jiru obboleessa keenya Raamis Tolaatiif dabarsinaa Raamis dhaamsa isaa dabarfataa itti aansuudhaan namni kun keessummaadha British Columbia irraa dhufee Raamisitti dabarsa. Oromo delegation. Can you hear me? Can you hear me? Ethiopia is not government. The gangster group is not government. They terrorize Oromo people. It's a terrorist Ethiopian. Amara is a terrorist. Amara is a terrorist. They terrorize Oromo people. We need freedom. We need justice. We need justice. No.